Ashammar kafuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gungumii kara Horni Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gungumii keenya irratti Oromoon malitti maal gunguma, ofiisatti maal gunguma, guyyaarraa akka biyya keenyaatti maaltu gunguma wali kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Egaa isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kottina waliin turaan immoo affeerraa kooti. Egaa qophii gungumii guyyaa guyyaatiin karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaatu guyyaa lama otoo dabarsiin hafnee jiran of bulchaa jecha har'ammoo kunoo qophii gungumii koo qabadhee dhufeen jira. Qabxiin koo tokkoffaa yookaan gungumii koo tokkoffaa gaa waa'ee ji'oota muraasa asitti gaa Eertiraa fi Itoophiyaa wal dhabdeen isaanii akkuma itti fufetti jira gaa keessumaa oolmaan Isaayyaas Afeworqii fi Dooktar Abiy Ahmed guyyaa irraa akkasumas immoo gaa raayyaa ittisa biyyaa fi finxaaliyyaa Amaaraa yookaan faannoo gidduutti bakkoota garaagaraatti lolli guyyaa irraa adeemamee jira jechuudha. Akkasumas gaa Dooktar Abiy xiyyaara mataasaa yookaan alaabaa Itoophiyaa kan hin qabne birrii miliyoona 80 doolaara Ameerikaa miliyoona 80 bitate kan jedhu kun hammam dhugaa akka ta'e qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Hanga xumuraatti na waliin tura. Egaa qabxii tokkoffaa waa'ee Eertiraa fi Itoophiyaa keessatti gaa wal dhabdeen Itoophiyaa fi Eertiraa gaa ji'oota muraasatti asitti gaa sadarkaa wal gaareffannaa irra darbee gaa sadarkaa daangaa irratti wal eeggachuuf akkasumas waraana gama lamaanii bobbaasanii daangaa mataa isaaniirra yookaan gama lamaaniinuu lolli yookaan waraanni achi keessa jiru qophii guddaa gaggeessaa akka turee fi hanga guyyaa har'aatti gaggeessaa akka jiruu fi Itoophiyaan immoo gama isheetiin opereeshinii garaagaraa daangaa irratti gaa loltoota Eertiraa irratti gaggeessaa akka jirtu dhagahamaati jira jechuudha. Kanas gaa yeroo darbeerraa kaasee gaa circle grouping yeroo baay'ee dabarsee ture yookaan qoratee turuun ni yaadatama jechuudha. Kanaaf gaa lolli Itoophiyaa fi Eertiraa kun keessumaa waa'ee hulaa galaanaa irratti fi irra caalaa garuu Itoophiyaan asab argachuu akka qabdu irratti xiyyeeffatte yookaan irratti dhaadachaa jiraachuun ni mul'ata jechuudha. Hanga guyyaa irraatti sarara darbee gaa loltoonni gama lamaaniin leenjii fudhatanii warra durii warra leenji'an dabalatee ammas loltoota haaraa gama lamaaniinuu leenjisaa jiru jechuudha. Akkasumas gaa gama Eertiraatiin gaa yookaan gama Isaayyaas Afeworqiin barattoonni kutaa 12 xumuranii yookaan xumuraa jiranii isaan hundi isaanii waraana akka fudhatan yookaan leenjii waraana akka fudhataniif dirqamni itti kennamee jira jechuudha. Yeroo darbe gaa uummanni achi keessaa yookaan gaa ijoollee waggaa 15 hanga waggaa 60 namoonni jiran leenjii waraanaa fudhachuu akka qaban dirqama kennee turuun yaadatama Isaayyaas Afeworqii jechuudha. Amma immoo barattoota kutaa 12 dirqamatti kennee jira jechuudha. Leenjii akka fudhataniif gaa egaa uummanni Eertiraa xiqqoodha yookaan namoota miliyoona 3 fi isaa olidha jechuudha. Kanaaf gaa namoota muraasa Itoophiyaan gaa nama miliyoona 120 olii gaa lolli gidduu isaaniitti deemamu kun ulfaachuu mala yookaan immoo gama Itoophiyaatiin xiqqaatus gama Eertiraatiin lolli cimaan irratti mudachuu danda'a kan jedhamus jira. Kanaaf gaa Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuuf asab fudhachuu akka qabdullee gaa xiyyeeffannoon irra deddeebamee dubbatamaa jira jechuudha. Egaa gaa Eertiraan immoo waan akka salphaatti dabarsitee kennaa jirtu hin fakkaattu. Gama lamaaniin dhaadannoon akkuma jiruu fi loltoonni gama isaaniitiin jirullee sadarkaa dhumaarraa fi sadarkaa daangaa irratti wal gaareffachuu fi jechan taanee walitti dubbachuu irra gahamee jira jechuudha qondaaltonni gama lamaanii jechuudha. Egaa keessumaa namoonni lammummaa Eertiraa yookaan Eertiraa warreen ta'an keessumaa warreen Finfinnee jiranii Isaayyaas Afeworqii warreen deeggiranii fi akkasumas immoo warreen gama Itoophiyaatiin yookaan gama Dooktar Abiyyiin dudubbatamu informationii fuudhanii Isaayyaas fi warreen ergaman warreen keessumaa Finfinneetti biiroo qabanii nama 220 ol to'annoo seeraa jala akka oolan illee dubbatamaa jira. Lammummaa Eertiraa warreen qaban keessumaa warreen Finfinnee jiraatan jechuudha. Egaa gama lamaaniin egaa yeroo darbe Birgeedii Naayimeduu warreen Isaayyaas Afeworqiin kuffisuuf yookaan loluuf xiyyeeffatanii keessumaa Finfinneetti biiroo banatanii turuun yaadatama. Paarkeessitti immoo leenjii gaggeessaa akka jiranii amma immoo isuma warruma lammii Eertiraa ta'anii warreen Finfinnee keessa ta'anii informationii Isaayyaas Afeworqiif informationii kennan namoota 120 ol to'annoo seeraa jala akka oolaniitu dhagahamaa jira. Biraas gaa achuma keessatti gaa faannoo warreen deeggaran keessumaa Finfinnee keessa warreen jiran immoo yookaan warreen isaan deeggaran immoo namoota 300 ol to'annoo seeraa jala oolanii jiru jechuudha. Kanaaf gama lamaaniinuu gama faannootiinis informationii warreen kennan Finfinnee keessa akka jiran keessumaa namoonni 300 immoo to'annoo seeraa akka jala oolanii fi keessumaa lammummaa Eertiraa warreen qaban Finfinnee warreen jiran immoo namoota 220 ol to'annoo seeraa jala oolchee jira. Muummee ministeera Itoophiyaa yookaan poolisiin mootummaa Abiyyii fi hojjetu jechuudha. Kanaaf loltoonni gama isaanii yookaan immoo informationii gama isaaniitti kennamaa jiru gama lamaaniinuu ulfaata akka ta'ee fi lolli isaanillee yookaan Itoophiyaan hulaa galaanaa akka argachuuf illee
gahee guddaa taphataa akka jirtuu fi amma hulaa galaana argattutti immoo dhaabuu akka hin dandeenye gama lamaaniin argamaatii jira jechuudha. Isaanis immoo gama Eertiraatiin jarri kun wanta dabarsanii yookaan akka salphaatti Itoophiyaaf hulaa galaanaa kennaniif akkasumas immoo asab Itoophiyaan fudhachuuf illee fedha akka qabdu yookaan deddeebiin dubbataa turan ni yaadatama. Kanas waan kennaniin fakkaatu waan amma haasa'amaa jiruun jechuudha. Kanaaf gama lamaanitti iyyuu biyyi keessuma mootummoota Afrikaa dabalatee mootummoonni addunyaa yaaddoo guddaa akka qaban illee dubbataatii jiru jechuudha waa'ee Itoophiyaa fi Eertiraa. Kanaaf dhumni isaanii hanga ammaatti baramuu hafaatu malee walgaareeffannaa guddaa fi akkasumas immoo loltoota gama lamaaniin leenjisaa akka jiraniif loltoota haaraa jechuudha. Loltoota duraa malee loltoota haaraa leenjisaa akka jiran argamaati jira gama Itoophiyaa fi gama Eertiraatiin. Kanaaf dhuma isaarratti Itoophiyaan hulaa galaanaa argatti immoo Eertiraatu hulaa galaanaa uwwatee dhuunfata yookaan immoo daandii kanaaf akkasumas immoo asab kana dhuunfata kan jedhu walumaan kan laalu ta'a jechuudha. Qabxii koo lammaffatti yeroo darbu raayyaa ittisa biyyaa fi makalaakaa gidduutti bakkoota garaagaraatti makalaakaa fi faannoo gidduutti bakkoota garaagaraatti lolli adeemamaa jiru. Ammas uummata nagaa sadarkaa yookaan immoo sadarkaa ulfaatarra gahaan argamaati jira jechuudha. Kanaaf waldhabdeen keessumaa waggoota muraasa asitti faannoon erga hundeeffamee booddee bakkoota garaagaraatti dhiibbaa geessisaa akka jiruu fi akkasumas immoo namoota nagaa dhukkaamsuu akkasumas ajjeesuu akkasumas immoo morma kutaa turuun ni yaadatama gama Oromiyaallee yookaan daangaa Oromiyaa cabseellee jechuudha. Kanaaf ammas gama Amaaraatiin yookaan uummanni Amaaraa sababii faannootiin nagaa dhabee akka jiruu fi akkasumas immoo namoonni nagaa miidhamaa akka jiran irra deddeebiin dubbatamaa tureera jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa yeroo darbe irraa kaasee bakkoota garaagaraatti yeroo isaan faannoo qaban akkasumas yeroo isaan booji'anii fi yeroo isaan lubbuu baasanii uummata nagaatu dhume jedhee faannoon gama isaatiin ibsa baasee turuun ni yaadatama jechuudha. Keessumaa amma xiyyeeffannoon Gojjamii fi bakkeewwan garaagaraa Shawaa dabalatee lolli hamaan gaggeeffamaa akka jiru keessumaa xiyyeeffatee raayyaan ittisa biyyaa faannoo irratti hojjechaa akka jiru argamaati jira jechuudha. Kanaaf gama faannootiinis keessumaa yeroo darbe zammanee kaasee yookaan hoogganaa Finxaalee Amaaraa kan ta'e ergaa dabarsee turuu fi akkasumas immoo lola haaraa labsuu isaa ni yaadatama jechuudha. Garuu gama raayyaa ittisa biyyaatiin injifannoo guddaan akka argame ammas ibsa baasaa jira jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa gama lamaaniinuu lammiileen nagaan bakkoota garaagaraa keessumaa naannoo Amaaraa keessatti miidhamaa akka jiranii fi Oromiyaa dabalatee bakkoota garaagaraa iddoo faannoon jiruttis uummanni miidhamaa akka jiru argamaati jira jechuudha. Qabxii kosattaan yeroo darbu Dr. Abiy Ahmed xiyyaara mataasaa VIP kan qabu doolaara Ameerikaa miliyoona 80 bitate kan jedhu guyyaarraa gadi bahee jira jechuudha. Kun keessumaa mootummoota darbanii yookaan mootummoota Itoophiyaa bushaan keessatti xiyyaara mataasaa kan qabullee hanga ammaatti baramee jiru yookaan beekamee jiru akka Itoophiyaatti jechuudha. Kanaaf Dr. Abiy Ahmed xiyyaara mataasaa yookaan immoo VIP kan qabu miliyoona 80 doolaara miliyoona 80 bitatee jira jechuudha. Akkasumas immoo alaabaa Itoophiyaa kan ofirraa hin qabnee fi alaabaa kamirraayyuu bilisa kan ta'edha jechuudha. Kanaaf Dr. kun information garaagaraa yookaan namoonni beektonni akkasumas immoo xiinxalloon siyaasaa lolli Itoophiyaa keessatti waan hammaateef yookaan sodaa guddaa waan qabuuf Dr. Abiy Ahmed bitatee ittiin baduuf kan jedhu sooshaal miidiyaa irratti deemaa jira jechuudha. Kun hangam dhugaa akka ta'e illee ammatti gama sooshaal miidiyaatiin wanti adda bahee jiru garuu dhugummaan isaa ammatti guutummaa guututti bitachuusaaf dhiisuusaa wanti adda bahee jiru garuu bitateera kan jedhu ammatti gadi bahee jira fi akkasumas immoo doolaara miliyoona 80 bitatee jiraachuun kun Itoophiyaa keessatti waan baratamaa dhufes miti biyyoota garaagaraa keessumaa Afrikaa keessatti amma tokko muraasa yookaan sadarkaa muraasadha. Garuu akka Itoophiyaatti immoo yeroo jalqabaaf Dr. Abiy Ahmed miliyoona 80 yookaan doolaara miliyoona 80 xiyyaara dhuunfaa isaa bitatee bakkoota garaagaraa ittiin deemuuf kan jedhu guyyaarraa gadi bahee jira jechuudha. Dhugummaa isaa fi ibsa isaan gara fuulduraatti baasan walumaan kan laallu ta'a. Qabxii kosattaan yeroo darbu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa keessumaa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed erga aangoo qabatanii waggoota 7 lakkoofsisanii jiru jechuudha. Kana keessatti keessumaa dhaadannoon Obbo Shimallis Abdiisaa kun keessumaa aangoo irraa buustanii akkasidha jedhanii jechan taanee fi abbaan cabsaa irra deddeebii yeroo dudubbataa turan ni mul'ata jechuudha. Keessumaa waggoota muraasattis erga pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'anii Dr. Abiy waggoota 7 dabarsan kana keessatti gidiraa fi bu'aa bayii baay'ee keessa akka turanii fi uummannis bakkeewwan garaagaraatti uummata nagaa fi akkasumas immoo daangaa dabalatee fi Oromiyaa keessatti bakkoota garaagaraatti lubbuun qulqullootaa lakkoofsaan kan hin lakkaa'amne darbuun ni yaadatama. Garuu yeroo fi dubbatan yookaan immoo warreen qondaaltota akkasumas immoo warreen paartii badhaadhinaa mootummaan amma aangoo irra jiru keessumaa waggoota 7 asitti bara ifaati yookaan immoo bara dukkana keessa baanee fi bara mootummaa
haqa arganne yookaan mootummaa dhugaa arganne dhaan yeroo isaa miidiyaatti bahanii jajannee mul'ata garuu wanti kun dhugaarraa kan fagaatee fi bakkoota garaagaraatti lubbuun qulqullootaa fi akkasumas rakkinnii fi beelli bakkeewwan garaagaraatti namoonni miliyoonaan lakkaa'amu ammas beela guddaa keessatti jiranii bara ifaa jedhanii dhaadachuun kun ammatti gaarummaa qabaatu keessumaa kanaa fi qondaaltota dabalatee akkasumas namoota siyaasa dabalatee qoqqobbiin garaagaraa fi jechiin taane itti darbatamaa jiraachuun argamaati jira jechuudha muummee ministeera Itoophiyaa dabalatee jechuudha. Kana irratti gaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaa kana sababeeffachuun gaa kubbaan nu harka jirti waan ta'eef namni nu harkaa fudhachuu danda'u hin jiru jedhanii dhaadatanii jiru jechuudha. Kun egaa aangoo nu harka jirti waan ta'eef namni aangoo keenya yookaan aangoo keenya dabarsine nama biraaf hin kenninu waan jedhu fakkaata jecha obbo Shimallis Abdiisaa yookaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa jechuudha. Kanaaf kunis namoonni amma aangoo fayyadamanii bakkeewwan garaagaraatti lubbuu qulqullootaa fi namoota dhugaa qaban dhugaa dhoksanii lubbuu nama baasaa jiran ni mul'ata. Kun egaa warreen amma aangoo mataa isaanii fi namoota mootummaatti dhiyaatanii fi mootummoota warreen ta'anii lubbuu namoota nagaa bakkeewwan garaagaraatti otoo baasanii kubbaan nu harka jirti jedhanii akkas dhaadachuun kun gaarummaa hin qabaatu. Kanaaf namoota tokko biratti jechi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akka jecha hamaa ta'e tokkoo fi akkasumas immoo mootummaa abbaa hirree akka fakkaatu tokkotti wanta yaadan fakkaata obbo Shimallis Abdiisaa jechuudha. Kana sababeeffachuun waggaa torbaffaa isaanii kabajatanii turuun ni yaadatama yeroo darbe. Kanaaf obbo Shimallis Abdiisaa jecha kan barbaadanii fi kan isaan itti dhufe yeroo isaan gadi dudubbatanii fi gadi baasanii odeessaa turan ni mul'ata hanga ammaatti. Kanaaf kubbaan nu harka jirti nu harkaan fuudhu kan jedhu kun aangoo nama biraaf hin kenninu waan jedhan fakkaata. Dhumarratti waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa bakkeewwan garaagaraa keessumaa Shawaa fi bakkeewwan garaagaraa asiin gara kibbaa dabalatee lolli bakkeewwan garaagaraatti gaggeeffamaa tureera jechuudha. Lola kanarrattis keessumaa lubbuu namoota nagaa fi akkasumas gama mootummaatiinis loltoota mootummaa hedduun akka dhuman illee ibsa baheen argamaati jira jechuudha gama waraana adda bilisummaa Oromootiin. Kanaaf rakkoo guddaan Oromiyaa dabalatee naannoo Amaaraa fi akkasumas immoo biyyoota ollaa Itoophiyaa kan ta'e Eertiraa fi Itoophiyaan lola guddaa keessa akka jiranii fi walgaareffannaa guddaa keessa akka jiran beekamaadha. Kana hundumaafuu uummata keenya nama nagaatu lubbuun isaa darbaa jira. Hundumaafuu biyya keenya Itoophiyaaf nagaa hawwina. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophiin gungummii koo har'aaf qabadhe kanaan gammaatti daawwataa turtan ture. Qophii kana qopheessuun si waliin kan ture Allalisaa Dhaabati. Qophii gungummii biraan hanga walitti deebinutti immoo qophiilee Horni Miidiyaa waliin turtii gaarii qabadha.